السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تعريك بجمتو تروزا توبن دكيسنو نجان كيك اللي سرح كان أن الرامد وسوا من تيفكو تنزل بكو مجرتن هون تتوسن حاجة ورمتيا باين اسم جالة باين اسم كبجا أكو اسم جالة تلي اسم جالنا جرو كارنت أرتنس هدو جرتني ورفتنس باين جرا كنف جلقبا إجولتي إنها تسود عربية خيستي ميدا مجراني دوايا هاقونو في بيلا في ديبودان قران أتكيستي بايرا كنا مجرى جرا كما سنرقيتا سنتي والبرد أباني دواي قوني لميتنا كتكيسا بحن إن شاء الله تأي ربي انتا إنماتنا سنتان akkasumas utuu babbareedduu kaahajjiidhaaf akkasumas jaartii haadha mana isaa qabattee isiniif dhiyaatee jira. Akkasumas maal jettanii dubbii tun keerii taatee takka sharrii taatee jettanii eedan alshaabaa keeroo mataa of deemti. Daawwattoota kiyya warri natti aartanis warri naaf rifattanis warri naaf gammadanis warri na arrabsitanis akkasumas baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Bakka guddaa isinii qaba. Arroozaan ammallee bakka guddaa isinii qaba. Garuu daawwattoota kiyya baay'ee nutti aartanii bakka naaf dhiiftan jedhee yaada waan hundumaa. Nu hundumaa keenya nuuf dhiiftan jennee yaadna. Sirriidha aaruun keessan hin oolu. Ijoolleen tunniin baay'ee wal jaalatanii akkamitti akkana wal godhan akka jettanis hedduu jira. Nuti sirrii ijoollee Yaman keessattuu yuutuubar Yaman bakka guddaa waliif qabna. Baay'ee wal jaalanna, baay'ee wal kabajna hedduu takka jechuudha. Warri hedduun ka bakka akkan jedhe isiniif himaa jira. Warri keessan dhuftan ani isiniif himee jira isinoon beektan. Warri keessan dhuftan isiniif himee jira. Daawwattoota kiyya. Ilmi namaa kun waa baay'ee balleessa. Hin balleessa sin tolchees. Akkasumas badii guddoo qabnan jedhee yaada. Sirrii badii qabna. Garuu badii kana akka nu dhiiftan akka fixaatti akka dhiifama nu gootan abdiin qabna. Maaliif nuti waan akkana kan akkasii nurraan eenyummaa hin beekna. Kanaafuu viidiyoon takka biraankii ta'a. Takka biraankii ta'a. Takka dhugaa ta'a. Warroonni tokko tokko yaa Rabbi biraankii godhi jettan. Tokko tokko ammootu bakka daawwattoota kiyya. Baay'een rifachuutti hin jira. Bakka baay'een kalaxa qaba. Anfaa keessattuu badii guddoon qaba ofitti hin beeka. Badii guddoo qabaachuun kiyyaa boo'ee maal jedhee dhugaa fakkeessee dubbachuudha. Daawwattoota kiyya filima hindiyyuu nu hordoftan akkasuma Amiriin. Kanaafuu viidiyoon nuti ilaa ammaa dalayni piraankiidha. Jaalattanis jibbitanis piraankii siin goone. Garuu jalqaba yeroo micoon irratti hojjettu caaltuun kaanaaf kuulanii mana ni yaamtan irratti hojjette dhugaa ture. Garuu deebinee achumarraan nu mul'iftee jirti. Caaltuun viidiyoo kana gadhiisamoo gadi dhiisuu hin jetti. Gadhiisii jennee. Maaliif erga dalagattee gadhiisii hin jennee. Erga piraankiin goote jechuudha. Kanaaf hajjiinis kana hunda gaheetii miti. Haati manaas kana hunda gaheetii miti. Kan nuti illee ammaa isin irratti dalnee pirankii. Daawwattoota kiyyamaa isinillee yeroo takka keessa bu'uu qabdan jenneeti. Garuu wanti kuwama jiru. Dhugaa Rabbii isinitti himee wanni akkana kun nama qunnama. Kanaafuu barumsa namaafis qaba jennee akka kennatti hojjenne. DBS wanni akkana kun nama hedduu qunnama. Of eeggannoo akka namni kenna godhu jenneetiin waan akkana kana hojjenne jechuudha. Garuu dubbiin piraankiidha. Dhugaa miti. Dhugaa isinitti himaa dubbiin piraankiidha. Nuti yuutuubarri Oromoo Yaman keessattuu osoo waan abbaan fedhan wal lolaniitiin jedhan namni yuutuubarra wal baasu hin jiru. Osoo piraankiin ta'in namni yuutuubarra wal baasu hin jiru. Namni Saa'idii Faabireetarii, Abdii Faabireetarii nama hedduu bira taree namni yuutuubarratti wal baasu hin jiru. Isaanuu fixan jechuudha. Namni sun nama hedduu jira baay'ee jira isaanuu fixan. Kana nuti kan hojjennee walii galcheedhaan hojjennee ka suuraan jijjiirames ka wal arrabsines walumaa galleessi waluma hayyamsiifanneeti
namni kun barumsa irraa fudhachuu qabaa yookaan bakka ka wajjinni wal arrabsines nuti walumaan mari'anneeti. Nuti yuutubarri yamaa keessa osoo wanna feene taane yoo wallolus oliin baasa. Nuti ka hojjenne ka asirra suuraa walaa jennee wal arrabsine maal jenne kun piraankiidha. Akkasumas deebi'ee ammoo ka jalqabaa dhuguma. Komentii isin barreessitan jalatti ilaallee yaadni nu dhufeetiin waan akkana kana hojjenne jechuudha. Kanaaf daawwattoota kiyya. Rabbuu yoo balleesse namaaf hin dhiisa. Akka isin nu dhiiftan abdiin qabna. Ani ammoo waan isin jettan isinii qaxxa'amuuf abdiin qaba. Waan isin irraa calabatan hundan isinii qaxxa'ama. Daawwattoota kiyya. Badii kiyya niin fudhadha. Garuu abbaan abbaa fedhe jaalachuu, abbaa fedhe wajjin deemu mirga qaba. Waan jaartii keessa nu naqallee hin jiru. Nuti akka barumsa nama tokkoof ta'u, akka namni waan kanarraa baratu jennee waan akkana hojjenne malee waan biraatiif miti. Nuti yuutubarri yaman keessaa osoo wanna feene taanii wal lolus ala waliin baasu. Deebines wanni wal arrabsinuuf hin jiru, wanni ta'eef hin jiru. Kana hundumaa hojiidha. Tokko mallaqa jettan mallaqa jechuun namni osoo mallaqa jedhu waan irraa barata. Kanaaf daawwattoota kiyya viidiyoos cirartii qabaa waan hin beekne akkasii daawwattoota kiyya rabbuu namaa dhiisaa akka nuuf dhiiftan kabajaaf jaalalan isin gaafadha. Badii guddaa piraankii isin goonu badii guddaadha. Garuu kun akka barumsa irraa argattan abdiin irraa qabna. Waan akkanaa fayyadamuun waa'ee namaa dubbachuun of eeggannoo guddaa akka ta'u barnoota illee akka qabus akka badis qabnus abdiin qaba. Kanaaf daawwattoota kiyya viidiyoon ilaa ammaa waraabamuu jiru kun piraankiidha. Nuti walii gallee mari'annee piraankii kuni bakka daawwattoota keenya piraankii godhuu qabna jennee asirratti kamtu nu jaalata kamtu nu jibba addaan baafachuudha. Kamtu nu gorsaa kamtu karaa hamtu nu oofa. Ani warri keessanatti dhufan hundaa'uu ibseefii jira. Ijoollee keessanatti dhuftee ni jettu himeefii jira. Wanti hin dhoksine piraankiidha jedhanii himeefii jira. Kan himini filleen waa jira, kan himee filleen waa jira. Kanaaf daawwattoota kee dhiifama guddaa waniin boo'eef illee akka fakkeessuuti. Boo'ichaan ammoo beektan kaasisan. Kanaaf daawwattoota kiyyaa dhiifama guddaa rabbiinuu namaa dhiisaa ilma namaatii miti nuu dhiisaa isin jedha naaf dhiisaa akka mataa kiyyaatti. Badii guddaan qabaa piraanki daawwattoota kiyya godhuun ammoo isin godhanoo daawwattoota kiyya yoo isin godhee kanatti naaf yaaddan na jaalattan isin ilaaluun badii qaba. Yoo badii qabaadhes dhiifama guddaa. Viidiyoon awwaalaa ammoo suuka caaltu nurra daleette viidiyoo dhugaati. Walumaan mari'annee gadhiisi jennee. Deebi'ee ammoo waan akkana komentii keessa ilaalee waan akkana kana dalaguuf dhiifama guddaa. Baay'ee wal jaalana baay'ee nu kabajjanii baay'ee isin jaalana nuti yuutubarri Oromoo yaman kana keessaa wal lolleettanii hin yaadina. Nuti waliin lollu abadan inshaallah ammallee. Garuu kana dalayneef piraankii daawwattoota keenya godhuu qabnaa. Eentu ni jaalata eentu ni jibba addaan baafannee warri nurratti viidiyoo hojjettanillee kalaqa keessan feetan hojjettan feetan dhiistan nuti piraankii hojjenne nuti nu wal jaalanna waliin dheebonnas waliin beelonnas waliin rakkannas akka feene yoo ta'u waliin badhutti baanas warri yuutubar yaman kana keessa baay'ee wal jaalanna baay'ee wal kabajna. Akkasumas dhiifama guddaa malee dhiifama guddaa rabbiin waliin namaaf dhiisaa nuuf dhiisaa. Hundaa'u waan biraatiin isinitti deebi'a. Yoo natti aartanis dhiifama guddaa daawwattoota dhiifama guddaa rabbumaaf jedhaa naaf dhiisaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinatti illee dheeressuu kanaafuu rifannoota hedduu qaba. Akka isin naaf dhiiftan illee abdiin isinirraa qaba. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa. Ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti du'aa yaa kun. Assalamu alaikum warahmatullahi.